Kun Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromooti. Sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 1740 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromooti. Onkoloolessa 27 bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo. Kun qophii Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessifna. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa Diraamaan maqaa jijjiiramaatiin Oppidiyoo keessatti raawwachaa jiru wayyaanii badiirraa hin baraaru jedhu karaa Qeerroo sabaa isiniif dhiyaata. Beeksisa waamicha qeerroo idil addunyaa kan Los Angelesitti qopheeffatanis ni qabna. Wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu ani Noolee Buttaati. Amma hangafoota oduun isiniif dhiyeessa. Labsii yeroo hatattamaa jettee wayyaaneen baafatte duubatti nun deebisu jechuun shaggar kaabaa aanaa ada'aa bargaa keessatti fincilli xumura gabrummaa dhahe. Hidhaa fi saamichi wayyaaneen Oromiyaa keessatti uummata Oromoo irraan gahaa jirtu daran hammaachaa jiraachuun himame. Jiraattonni magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti argaman hidhaan duubatti nun deebisu jechuun dhagahame. Barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa dameen barnoota afaan Oromoo cufamuun wal qabatee gaaffii dhiyeessan kan jedhuu fi kanneen biroonis ni jiru. Babal'ina oduuf Jaallee Jiituu Gadaa. Labsii yeroo hatattamaa jettee wayyaaniin baafattee duubatti nun deebisu jechuun shaggar kaabaa aanaa ada'aa bargaa keessatti fincilli xumura gabrummaa dhahe. Aanaa ada'aa bargaa ganda karbeessaa fi meettaatti alaabaan keenya alaabaan adda bilisummaa Oromoo fannifamee torban tokko ol akka ture qeerroon aanicha dhuunfatee jiru gabaasee jira. Fincilli xumura gabrummaa shaggar lixaa baadiyyaa keessatti itti fufuudhaan yeroo ammaa kana bulchiinsi wayyaanee gandoota baadiyyaa keessaa diigamaa jira jedha qeerroon meettaarraa. Kanuma wal qabatee shaggar kaabaa aanaa giraaritti fincilli xumura gabrummaa itti fufuudhaan qeerroon naannichaa dhaadannoolee fi sirboota warraaqsaa dhageessaa akka turanis qeerroon bakkichaa Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof himeera. Bifuma wal fakkaatuun haala ammaan kanatti wal qabsiisuudhaan wayyaaneen labsii baasteen uummanni labsiin kun durraa ka'uu qaba kan durii caalaatti qabeenya nu saamuuf haala anjeffattan malee nu fayyaduuf miti jechuun fincila xumura gabrummaa jabeessanii jiraachuun barame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti hojjettoonni warshaa sukkaara sulula fincaa'aa barreeffama kaampicha keessatti labsii wayyaaniin baastee nurratti hojjechuun qabu nurratti hojjeta taanaan gara tarkaanfii dhumaatti seenna jedhu guyyoota 2 dura bittinfamuu isaa caasaan keenya bakkicha irra jiru Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof gabaase. Ergasiis hojjettoonni warshichaa humna mootummaa nama nyaataa abbaa irree wayyaaniin hedduun isaanii bakki buuteen isaanii dhabamaa jiraachuun gabaafameera. Gama biraatiin mootummaan abbaa irree abbaa qabsoo qeerroo bilisummaatiin barri mootummaa isaa gara dhumaa kan ga'e haala kufaatii kana jalaa bahuudhaaf wayyaaniin hidhaa jabeeffataa akka jirtus bira gahameera. Kanuma wal qabatee shaggar lixaa aanaalee garaagaraa irraa eda halkan mana irra deemuun humni tikaa meeshaalee dhoksitanii qabdu mana keessa jechuun sakatta'iinsa taasisaa akka turtes himameera. Namoonni baay'inaan moobaayilii isaaniirraa sirboota qabsoo qabanii fi sabboonummaa qabanis gara mana hidhaa federaalaatti fe'amaa akka jiran dubbataniiru. Manneen barnootaa hedduu keessattis basaastonni lakkoofsaan barattootaan qixxaatanis ramadamanii akka jiran saaxilameera. Keessattuu guyyaa har'aa kaasee dhaabbilee barnootaa hunda keessatti kan eegalu ta'uun keessa mootummaa keessaan Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof gabaafamee jira. Hidhaa fi saamichi wayyaaneen Oromiyaa keessatti uummata Oromoorraan gahaa jirtu daran hammaachaa jiraachuun himame. Wayyaaneen labsii baasteen asitti hidhattoota isheetiin saamicha lubbuu baasuu waliin gochaa suukanneessaa raawwataa jiraatuun ishee haalaan ulfaataa dhufe. Torban tokko asitti Harargee irratti nama qabeenya isaa erga saamsistee booda ajjeesuun dhaga'ame.
Har'as haaluma kana fakkaatuun qeerroon godinicharraa gabaaseen Harargee lixaa aanaa baddeessaatti daldalaa dhuunfaa miidiyaa OMN dhaggeeffata jechuun Siraaj Muhammad kan jedhamu sakatta'iinsa mana isaatii taasifameen ati adda bilisummaa Oromoo fi qeerroodha jechuun qarshii 900 fi 75 fi galmee dhuunfaa mana baankii isaarraa qarshii 200 kan qabu waliin saamuu qeerroon naannichaa gabaasee jira. Labsii wayyaanee muddama keessa teessee baafattee kan ishee baasu akka hin taane hubatteetti. Ta'us kashalabboonni qaama ishee ta'an uummata Oromoo irratti miidhaa kana hin jedhamne geessisaa jiru. Labsii asittis namoonni kumaan lakkaa'aman hidhamaa akka jiran gabaasni adda addaa ibsaa jira. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana bakka jiru of qopheessuun gochaa suukanneessaa wayyaaneen raawwataa jirtu kana of oolchuu akka qabu qeerroon dhaamsa isaa dabarsaa jira. Wayyaaneen galuu waan kaateef saamicha waggaa hamma kana saamaa baatee dachaan ifaa ifatti ajjeestee uummata irraa saamuu murteeffattee kaatee akka jirtu eenyuufuu ifa galaadha. Kanaaf uummanni keenya qabeenya isaa waliin diina dura dhaabbachuu akka qabu qeerroon dhaamsa isaa dabarfata. Tarkaanfiin wayyaaneen filattee kaatee yeroodhaaf akka fufaa jiru waanuma ifaadha. Qabsoo fi fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti yeroo fi bakka kan hin filleen itti fufee saamtuu fi mootummaa shorokawaa kana ofirraa xumuruu qabas jechuun hadheeffatanii sagalee qeerroo bilisummaa Oromootti dubbataniiru. Jiraattonni magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti argaman hidhaan duubatti qeerroo hin deebisu jechuun dhagahame. Wayyaaneen nama nagaa daandiirra adeemu waraqaa eenyummaa irraa fuudhuun hidhaatti guuraa jirti. Guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee keessa socho'uudhaan bakkaa bakkatti waraqaa eenyummaa namoota irraa fuutee warreen Oromoo ta'an ukkaamsaa akka jirtu ifaan ifatti mul'achaa jiraachuun argame. Namoonni nagaan hedduunis badii tokko malee sababuma Oromummaa isaaniif qofa mana hidhaatti guuramaa jiraachuunis warri argan sagalee qeerroo bilisummaa Oromootti dubbataniiru. Wayyaaneen qabeenya barbadaa'eef itti gaafatamaan uummata Oromoo jechuun naannoo godina addaa Sabbataa fi Alamganaarraa uummata jumlaadhaan hiitee jirti. Akka odeessi caasaa keenya Sabbataarraa nu geessetti kaleessa qofa uummanni Oromoo kumaan lakkaa'amu hidhamuun gabaafameera. Sababni isaas akkuma beekamu yeroo dhiyootti fincila xumura gabrummaa finiisuudhaan tarkaanfii garaagaraa fudhatamuun warshaaleen garaagaraas humna hin beekamneen barbadeeffamuun ni yaadatama. Waan kana ta'eef wayyaaneen qabeenya barbadaa'eef itti gaafatamummaa kan fudhatu qeerroodha jechuun lubbuu kumaatamaan balleessee osoo jiruu qabeenyaadhaaf wayyaaneen iddoo laattee uummata mana hidhaatti guuraa jirti. Kunis uummanni Oromoo bakka itti murteeffatetti hidhaadhaan kan duubatti deebi'u osoo hin taane fincila xumura gabrummaa itti fufsiisuun qeerroon ammas hidhaadhaan duubatti hin deebinu jechuudhaan haga bilisummaatti itti fufuu akka qabu dhaamsa Oromummaa waliif dhaamaniiru. Oduu biraan barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa dameen barnoota afaan Oromoo cufamuu wal qabatee gaaffii dhiyeessan. Ministeerri barnoota Itoophiyaa ta'ee jedhee barattoota Oromoo Oromiyaan alatti caalmaan ramaduun dameen barnoota afaan Oromoo akka cufamuuf shira xaxuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Kunis barattoota Oromoo rakkoo geejjibaa dabalatee qisaasama garaagaraaf saaxiluuf akka ta'e beekamaadha. Kanumaan wal qabatee barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa bulchiinsa yuunivarsiitichaa gaaffii hatattamaa gaafatanii jiran. Yuunivarsiitichis gaaffii barattoota kanaa waan rifateef deebii isin ilaalla jechuun Onkoloolessa 28 bara 2016tti yookaan jimaata dhufutti beellamanii jiran. Dhuma irratti dhaamsa galataa. Sabboontonnii fi deeggartooti qeerroo bilisummaa Oromoo biyya alaa jiraatan qabsoo biyya keessatti deemaa jiruu fi itti fufiinsa injifannoof jecha gargaarsa qeerroof taasisan itti fufuun deeggartoonni qeerroo bilisummaa biyya Switzerland doolaara 2000 qeerroo yeroo gumaachan biyya Kaanaadaa Torontoo kanneen jiraatan ammoo 24,000 qeerroo bilisummaa Oromoof gumaachanii jiru. Qeerroon bilisummaa maqaa qabsaa'ota qeerroo walii galaan galata dachaa dhiyeessaa seenaan deeggartoota keenyaa galmee seenaa keessatti qabamee dhaloota dhufuuf akka darbu abdii qabna jenna. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanumaa sagantaa keenyaaf waliin turtii gaarii. Gota wa mulata
beeksisa. Tumsa qeerroo idil-addunyaa hawaasa Oromoo Los Angelesii fi naannoo ishee jiraataniif. Qeerroo biyya keessaa fincila xumura gabrummaa harka duwwaa mootummaa haga funyaan itti hidhatee jiru sodaa tokko malee fuuldura dhaabbachuun falma hadhaa'aa gaggeessaa jiran cinaa dhaabbachuun dirqama Oromummaa keenyaa haa baanuun dhaamsa keenya. Yoo jettan gaafa guyyaa 3 bara 2016 waaree booda sa'aatii 3 walakkaatti bakkisaa Brokers Community Center 2271W Crescent Ave Anaheim CA 92801. Hayyoonni Oromoo fi keessummoonni kabajaa saganticha irratti argamuun haasaa gabaabaa ni taasisu. Kottaa waliif haa dirmannu. Tumsa qeerroo idil-addunyaa hawaasa Oromoo Los Angelesii fi naannoo ishee jiraataniif. Diraamaan maqaa jijjiiramaatiin Qophii keessatti raawwachaa jiru wayyaanii badiirraa hin baraaru. Diina waggootan 25 darbaniifuu nu weerartee nu saamaa nu ajjeesaa fi biyyaa nu godaansisaa turtee fi jirtu wayyaaneen akka kamiittuu kabaan qabsoo uummanni Oromoo taasisaa jirurraa baraaruun hin danda'amu. Ammaan achi eenyuyyuu dhufu wayyaanee fi uummata Oromoo walitti araarsuu hin danda'u. Wayyaaneen har'a qabsoo uummata Oromootiin baarragdee kan qabduu fi gadhiiftu wallaalaa jirti. Ilmaan Oromoo kaan qawween itti bobbaafattee fixaa kan hafe ammoo horiin burjaajessuuf tattaaffiin taasisaa jirtu amma hin qabu. Ibidda qabsoo Oromootiin itti qabatee jiru fincila xumura gabrummaa uummanni Oromoo keessumaa qeerroon Oromoo itti qabsiisee jiru ofirraa dhaamsuuf asiif achi utaalaa jirti. Yaalii ijibbaataa gaggeessaa jirti. Yaalii itti jirtu kana keessaa ammoo tokko ajjeechaa hidhaa fi darara cinaatti olola yeroon itti darbe maqaa jijjiiramaatiin Qophii fi ergamtoota ishii dhaabolee bixxilte keessatti diraamaa hojjechuudha. Akkuma arginuu fi dhageenyu yookaan quba qabnutti kan yeroo ammaa kana galgalaa ganama guutummaa Oromiyaa keessaa gabaafamu
ajjeechaa hidhaa fi darara waraanni agaazii uummata Oromoo irratti raawwachaa jirudha. Saamichaa fi dubartoota Oromoo xiqqaa guddaa waraanni safuu hin beekne kun gudeedaa jiraachuudha. Keessumaa ammoo erga labsiin yeroo hatattamaa kun bahee asitti wanti baay'ee nama suukanneessu yakki danuun uummata Oromoo irratti waraana murna gabroonfattuu kanaan raawwachaa jira. Waraanni kun kan yeroo kamiituu caalaa ajjeechaa, saamichaa fi hidhaa uummata Oromoo irratti gaggeesseera. Hammeenyi inni raawwatu sirni wayyaanee sirna faashistii ta'uu ifatti ragaa bahaa jira. Yakki raawwatamaa jiru iccitii addabaabayii ta'ee akkuma nutis taanee addunyaan quba qabu waraanni sirnichaa maqaa labsii hatattamaatiin Oromiyaa keessatti bobbaafamee yakka irratti yakka raawwachaa jira. Har'a Oromoon bahee galuu dadhabeera. Hojjetee nyaachuus dadhabeera. Daldalatee wanti gudunfatee warra sirnichaatiin irraa saamamaa jira. Barataan barnoota isaa akka nagaan hin baranne agaaziin qawwee qabatee mataarra ijaajjee tumaa jira. Walumaa galatti hawwan manguddoonni daa'immanii fi abbootiin amantaallee osoo nafiin waraana sirna gabroonfataa kanaan yeroo ammaa kana reebamaa, hidhamaa fi dararamaa akka jiran ragaa lakkaawwachuun hin barbaachisu. Waraanni gabroonfataa maqaa labsii hatattamaatiin akka ilmaan Oromoo bakka argetti ajjeesuuf heeyyamni kennameefi kun horii keessan dhaqaa baankii dhaabaasaa jedhee ilmaan Oromoo abbaa maallaqa kana ajjeese horii isaa fudhachuu dubartii abbaa warraa fi maatii biratti gudeeduu raawwachaa jiraachuunis dhuguma yeroo ammaa kana gabaafamaa jira. Walumaa galatti wayyaaniin kaan ajjeechaadhaan kaan hidhaa fi dararaan kan hammeenya ishee hin hubatiin yoo jiraateef ammoo ololaan bara bittaa ishee dheereffachuuf carraaqaa jirti. Ajjeechaa fi hidhaa akkasumas darara waggootan 25 darbaniif itti jirtu dhiifnee diraamaa maqaa jijjiirama fiduu jedhuun wayyaaneen amma itti jirtu qofaa yoo kaafnee ilaalle wantoonni tibbana godhaa jirtu ammam akka dhiphattee fi baarragde ifatti mirkaneessa. Wayyaaneen gaaffii uummattoota biyyattii keessumaa ammoo gaaffii uummata Oromoo, gaaffii buraa, gaaffii mirga abbaa biyyummaa hiree ofiin of murteeffachuu jedhu dhiiftee yoo tarii namni gowwomu jiraate jettee maqaa jijjiiramaatiin OPDO hojii ergamummaaf bittiltee kaan muudaa kaan ammoo buusaa jirti. Akkuma Onkoloolessa 23 bara 2016 guyyaa tokko dura mul'ate isa ministeera ture naannootti isa naannoo ture federaalatti isa kolleejjii fi yuunivarsiitii keessa taa'ee ilmaan Oromoo fichisiisaa fi
hiisisaa ture maqaa nama miseensa koree giddu galeessa OPDO hin taane siviiliirraa finnee muunni jedhuun olola fakkeessii gaggeessaa jirti. Haaluma kanaan Lammaa Magarsaa Afyaa'ii Caffee fakkeessiirraa kaafamee yoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'uu isaa bakka bu'uun ammoo namni itti aanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa ture Asheetuu Dassee Afyaa'ii ta'ee muudameera. Ergamtoonni 4 olis maqaa itti aanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin muudamaniiru. Kun diraamaadha. Diraamaanuu dhugaa qabatamaa lafarra jiru waliin wal simuu qaba. Kan wayyaanee garuu gonkumaa dhugaa uummanni Oromoo barbaaduu fi irra jiru kan wal simatu miti. Diraamaa kana keessatti akkuma argine namoota asiif achitti jijjiiru malee jijjiirama uummanni Oromoo barbaadu sana of keessaa hin qabu. Uummanni Oromoo wayyaanee irraa jijjiirama homaatu eegaa turuu baatus diraamaan kun martuu bakka takkitti illee gaaffii Oromoof bakka itti wal qabatu hin jiru. Diraamaan kun diraamaa ifatti wayyaanee jabeessuuf taasifamaa jirudha. Wanti wayyaanees ta'e OPDO'n hubachuu dadhabdee uummanni Oromoo karaa kamiinuu suphaa wayyaanee bara bittaa ishee dheereffachuuf taasisaa jirtu uummata eeggachaa jiru ta'uu dhiisuu isaati. Ololli kun qabsoo bilisummaa eegalan irraa sekoondii takkaaf kan dhaabbatu miti. Ittuu jabeessa jabaachuus qaba. Keessumaa qeerroon diddaa eegale finiinseetti fufuudhaan diraamaa diina kanaa fashaleessuun dirqama lammummaati. Kan bilisa nu baasu gabrummaa fi roorroo bara dheeraa kan jalaa nu baasu qabsoo keenyaa fi qabsoo keenya qofaadha. Suphaan diinaa abaluu muudee fi kaaseen wayyaanee bara bittaa fi saamicha dheereffachuuf malee bu'aan Oromoof fidu waan hin jirreef qabsoo eegalamee finiinsanii itti fufuun dubbii fardiidha. Dhaggeeffataa keenya barruu kana barreessee nuuf erge Sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoo guddaa galateeffachaa qalamni kee hin gu'inii hirmaannaan kee itti hafufu galanni kees bilisummaa ta'uu sin jenna. Horaa bulaa. Gota wa mulata
Egaan dhaggeeffattoota keenya qophii keenya guyyaa har'aaf qopheeffanne kanumaan goolabna. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jecha sagantaa keenya guyyaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.